ibidda dhaamee qabate Jaafar Aliiti. Numan taani malee abbaa guddaan silaa hamuuxani yoo laalan jaarsa dullacha arraawe hawaqaanaa arrii diimtuu hamma gurra lamaan gubbaa malee moluun fuulaa fi jammura waliif fullaafte jaarsa goolloo tokko ammoo muummicha manguddooti qadiimni kasaanii afuran qalloo keessatti nafne abbaa guddaan hiyyeessa jiruun itti garaa jabaatte ta'ullee hawaaqayyo badhaase dureessa umriidhaati calii calanqoo dhalateeti lafa jira mootii sagal ni lakkaawa xaaliyaanii as waa takkalleen itti niine gaafa sayixaa biyyoo kanuma jedhan dhaloota isaanii hasduudaa hahimu jiraachuu baatullee umriin isaanii ati ammaan tana jaarraa tokko oli hassoon quxisuu isaati inninuu ammaan tana 50 jir waa tara namaati bargaa duguuggaa jaartii boodaati abbaan guddaan bikkitti dhalatee guddatee fi horee guddifate teessoon naannawuma calanqoo ganduma odaadhaati qa'een hassoodhaatiis ta isaaniitiis odaa guddaa jala waan taateef caayaan isaa oduma guddaadha yoo akii namaa xalasa dhabe malee yookaa jirkaan roobaa guddaan roobe malee odaa guddaa jalaa hin ka'an waan xiqqaa gundaan gandaa abbaa guddaa je'ee yaamuufi walleehi warri halaalaatiis ka isaan beeku dhufaa dabraan abbaa guddaa malee abaluu dhiisi abbaa abaluullee hajuun hin jiru maqaan ammoo wadaay odaadhaati wadaay odaa warra ganda odaa keessaa wanni adda godhu asarrisaa hundinuu maqaa bareentumaatiin moggaafamu isaaniiti hassoohu eesumaatu habiirshaafin hassoo kiyya je'ee itti maxxanse malee abbaa guddaan ammallee odaa kiyya je'eeti maqaa akaakosaatiin yaama ar'an jiran malee rabbi rahmataa godhuu fi gurguddoonis ilmaan abbaa guddaa bareento murawwa huume huuloo fi daroofaadha turan hassoonis ijoollee isaa lamaan guddaa elemo xiqqaa turee je'een warri abbaa guddaa itti maxxanee kaddamuus hassoo daran ijoollee inni akaakoo ta'uuf tana jaarsinuu gaaf hoggaa dubbatu an kana lubutti jiru wahi odaa kiyya kuhummii tiyya tana ja'a elmoo fi turee baanee abbaa guddaan eega manguddoomanii qa'etti galan zabana dheeraadhaas oduma jalaahe ijoollee gandaa addaan eegaa oola ijoolleenis waan wal fudhataniif wah irratti maxxanti warreenis waan gama ijoolleedhaa jaarsuma irratti dagatan inumaahu abbaa guddaan waan hiriyaa ijoollummaan qabneef gurguddaa gandaarra ijoollee tana mirqaana guyyaa guutuu ijoollee wal qabeeti halima dullacha saasan hagooggatee firaasha ciidii haassoon hodheef tokkorra gara gaggalaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa warra dur waa'ee bitii fi gurguraa wal qunnamtii ummataatii fi walumaa galattuu aadaa fi heera Oromoo qaraasisaa oola. wadaay odaa jaarsa lammii namaa addaan babaasee maddatti galchu waan ta'eef habira dhufe hunda eega nagaa wal gaafataniin booda gaafiin itti aantu gostami abbaa tajettu hamma ta'eefuu himate ati ka'eenyuuti abaluun sun hoo ka'eenyuuti inni hoo ka'eenyuuti jechaati lakkaawwachiisa lammii isaa lakkaawwachuu wallaale immoo isuma nan godhin abbaa guddaan nama lammii isaa wallaale hamma boolii takka waan shirkuuf buruun qachaaweeti maali ati namarraan dhalanne shanyiitiitichaati je'ee guddaa feeteewu saree masgiida seente hanqisa tanaafi walleehi ijoolleen ganda odaa xixiqqoo hundaatu 5 bareentoo 4 qalloo 12 alaatii fi 8 meettaa qomarraasii qaraa warri qalamaafaan 7 bareentootis hortee isaaniitii wajjiin halakkaawee galchuutu jira eega gaafa kaan baalaan baras gizaawu jaarsaa dullachaa kana ka arrabarraa qola hin muratin kana kumsiyoonaa itti jiru arkeetiin jira yoo adabachuu baate zarmaan zari isaatiin dirraashii dhabamsisa je'ee manguddoon dhagaa mataarra kaayyattee sangaa mixiin jalan baaneen miilarra kuftee
suddan lamaan jidduudhaa fuute dhiise malee duraan faa abbaa guddaan mana baabbilee ona jaarsoo ona noolee ona baadhoo ona meexxaa ona oborraa ona anniyyaa ona ituu ona arusii ona salaalee hawarra wallootii fi kana hunda baha hararraa hamma lixa wallaggaatti kibba booranarraa hamma booroo wallootti dachii oromiyaa ala alatti nama barsiisuu ture. Ammallee gaaf gaaf hoggaa nama akka je'eetii wal arkatan ifi manni wahi dhimmisa je'eeti mirgaa bitaa millachaa akka aadaa isaatti ona oromiyaa hunda hankaanitti aansuudhaan yaadaan itti bobbahee gala. Gaafa nagaa qalbiinsaa qaama gatteeti godaantee maanyaa yaadaa limxee bahuu eegalti. Bubbee yaaddoodhaa yaabbateeti calanqorra maruu eegala. Amma gaa wadaa odaa abbaa guddaan dhiini danfee hancufti hadhooytee jaarsummaan hashoon sun qeeransaawun gasaroo halimaa darbeeti ni waajiraa miti lafeen callaantun lafaa ol qonyannaawa. Hiddi faca'eeniiti dhanfoorri muqura fakkaatu sun daranuu dhooqee aamni akka asqaaxilaa lafatti rajjataniitti wali qanyaffaa'e sun daranuu manyaqqaawee ijji booruun sun diimattee morgaya harkaa wacceesaniin moluu haaxaawaa mataa lululutti kuta. Joolleen gandaa gaafa akkanatti jaarsi hin cinnaawee ibidda biifuu eegale takkalleen isiidhaa balbala san hin baatu. Guyyaa akkasii abbaa guddaan waan bineensa nama ciniinu fakkaatuuf joollee dhiisi gurguddaanuu fuula isaan dhaabbatan.